Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Amiin. Amiin. Jaalatamtoota maatii Waaqayyoo kan taatan, Waaqayyoon kan sin jaalatu, sinis Waaqayyo kan jaalattan, maqaa Waaqayyootiin akkam turtanii, akkamiyyoo na eegdanii, akkami sa'aatii kana eegdanii. Amiin. Amala isaatiin galateeffatamaa kan ta'e Waaqa waaqotaa, Gooftaa gooftotaa, mootii moototaa kan ta'e maqaan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan ulfaatee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan dukkanaa ibsee, kan badii argamsiisee, akka inni nu jiraachise maqaan isaa lafarrattis, samiirrattis, baattis, kaabattis, kibbattis maqaan isaa kan ulfaatee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Maqaa isaa waamnee maqaa isheellis nuti qulqulleettii qulqullummaan, dubra dubrummaan, fayyisaa addunyaa kan nuuf deesse maqaan haadha teenya qulqulleettii dubree maaramii kan ulfaattee fi kan kabajamte nuuf haa taatu. Akkasuma maqaan ergamootaa, duuka bu'ootaa, raajotaa, wareegamtootaa akka hojii isaanii akka sadarkaa isaaniitti kan ulfaatanii fi kan kabajaman nuuf haa ta'an. Akka fedhaa fi eeyyama Waaqayyootitti, akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootitti sagalee Waaqayyoo kan waliin barannu, sagalee Waaqayyoo kan waliin dhageenyu, mata dureen barumsa keenyaa Macaafa Lallabaa boqonnaa 9 lakkoofsa 8 yeroo hundas uffata adii uffadhu kan jedhu waliin baranna jechuudha. Maqaan sagalee kanaa maqaa Waaqayyoo kan ulfaatee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Macaafa Lallabaa boqonnaa 9 lakkoofsa 8 yeroo hundas uffata adii uffadhu jedha. Egaa Waaqayyoon jecha kanaa iccitii sagalee isaa kan ta'e kanaa nuuf yaa ibsu. Yeroo hunda uffata adii uffadhu jedha. Egaa yaa saba Waaqayyoo uffata gurraacha yoo uffatan, adii yoo uffatan, diimaa yoo uffatan, uffatoota garaagaraa yoo uffatan maaliidhaaf adii akka filatee hubachuu qabna yaa saba Waaqayyoo. Adiin maaliif akka fakkeeffamu hubachuu qabna yaa saba Waaqayyoo. Maaliif adii jedhee filatee Waaqayyoon asirratti kan hubachuu qabnu. Yaa saba Waaqayyoo lapheen keenya gurraacha'uu hin qabu, addaachuu qaba malee. Lapheen keenya diimachuu hin qabu, addaachuu qaba malee. Lapheen keenya bifa jijjiirrachuu hin qabu, bifa dhaabbataa qabaachuu qaba malee. Bifa dhaabbataan inni qabaachuu qabu lapheen keenya laphee adii ta'uu qaba. Adii wanta xuraa'ina ofirraa hin qabne, wanta tokkoon kan hin cuubamne, addaa ta'e kan argamudha. Adiin akkuma Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gaara Dabra Taaboor irratti mul'atu uffata adii mul'ateera. Uffanni adiin mootummaa Waaqayyootiif fakkeeffama. Uffata adiin ergamoota Waaqayyootiif fakkeeffama. Uffata adiin qulqulloota Waaqayyootiif fakkeeffama yaa saba Waaqayyoo. Kanaafuu lapheen keenya addaachuu qaba. Qulqulloonni addaatanii argamaniiran nus lapheen keenya addaachuu qaba. Laphee adiidha kan Waaqayyo bira dhaqu malee laphee xurooftee miti yaa saba Waaqayyoodha. Kanaafuu lapheen keenya addaachuu qaba. Waan bu'aan ba'uufnetti addunyaarra naanna'uun waan of hin addeessinetti, waan of hin qulqulleessinetti addunyaarra deddeebi'uu keenya bu'aa nuuf hin qabu. Karaatti kufuu bichaan walaataa waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu laphee keenya addeeffachuu qabna. Yeroo hunda uffanni keenya addaachuu qaba kan jedhe yookiin immoo uffata adii uffachuu qabdan kan jedhe uffata an jedhame yaa saba Waaqayyoodha. Kiristoos uffachuu qabna. Uffata adii kan jedhame Waaqayyo qabaachuu qabna. Uffata adii kan jedhame isa qabaannee deemuu qabna. Isa yoo uffanne keessi keenya ni addaata. Uffanni keenya isa waan ta'eef jechuudha. Hidhannoo godhannee deemuu qabna waan ta'eef jechuudha. Kanaaf uffata adii kan jedhame yeroo hundas uffata adii uffadhu kan jedhe kanaaf yeroo hunda Waaqayyo kee qabadhu jedha. Yeroo hunda uumaa kee qabadhu jedhe. Yeroo hunda kan si uume qabadhu jedha. Kanaaf uffata adii kan jedhame Waaqayyoodha biyya saba Waaqayyo. Uffata adii uffadhu kan jedhe ber laphee qulqulluu qabaadhuudha beri. Laphee qulqulluu kan argannu akkamitti? Uffata adii kan uffannu akkamitti? Qarshii waan qabaanneef uffata adii bitachuu dandeenya sinitti fakkaati yaa saba Waaqayyoodha. Qabaanneedhaaf uffata adii uffanna sinitti fakkaata.
fakkaatini dhabneedha uffata adii nurraa fagaata sinitti fakkaatini uffata adii kan jedhame laphee keenya laphee gara Kiristoos kan deemtu lapheen keenya laphee Waaqayyoo bitamtu yoo taate uffata adii uffannee jirra jechuudha foonii fi dhiiga isaa yoo fudhanne lapheen keenya nuuf addaate jechuudha yoo abboommi isaa eeyne yoo gaabbiidhaan deebine nuti lapheen keenya Waaqayyoodhaan bitame yookiin uffata adii uffanne jechuudha. Uffata adii uffachuutu nurraa eegama. Uffata adiin nuuf jireenya waan ta'eef xuraa'ummaarraa nu fageessee qulqullummaatti nu geessa uffanni adiin sobarraa dhugaan nu dhaabbachiisa uffanni adiin iddoo badiirraa iddoo qulqullummaa nu dhaaba uffanni adiin dhiphuu irraa boqonnaa nuuf kenna uffanni adiin yaa saba Waaqayyoodha. Uffanni adiin kan uffatamu callisamee miti guyyaa gammachuu ni uffatama uffanni adii yaa saba Waaqayyoo gammachuu ofiitti ibsachuudhaaf bara haaraatti lapheen keenya yoo haaromfannu ni uffanna gaafa foonii fi dhiiga gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fudhannu ni uffanna gaafa namoota yookiin immoo iddoo gaggaariitti mul'achuudhaaf jennu uffata adii ni uffanna gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Musee Eliyaas fa'aatti yeroo mul'atu bifa uffata adii yookiin immoo bifa adiitiin itti mul'atee jira. Gaafa gooftaan keenya saba isaa itti mul'isu yookiin gaafa galaga Yordaanositti cuufamu gugeen illee bifa adiitiin dhufteetti kashaa isaatirra qubattee jirti. Qulqulloonni Waaqayyoo addaatanii mul'atanii jiru. Duuka boonni Waaqayyootis yaa saba Waaqayyoodha. Kanaafuu lapheen keenya addaachuu qaba. Keessi keenya addaatee mul'achuu qaba malee xuraa'ee mul'achuu hin qabnu. Laphee keenya of addeessinee argamuu qabna. Jireenyi keenya addaachuu qaba. Deemsi keenya addaachuu qaba. Dhageettiin keenya addaachuu qaba. Dubbiin arraba keenya addaachuu qaba. Yaa saba Waaqayyoodha. Kan nu addeessu namaa miti Waaqayyoodha. Kan nu addeessu hojii keenya hojii nuti Waaqayyo wajjin hojjennu yaa saba Waaqayyoodha. Biyya lafaatirratti nama tokko lama sadis taane hojii waliin hojjechuu dandeenya wal cimsuu dandeenya wal gargaaruu dandeenya garuu Waaqayyo wajjin hojjenne hojii hammanan jedhamne bu'aa kan ittiin argannu. Keessi keenya adii uffata gaafa Waaqayyo wajjin hojjenne keessi keenya boqonnaa argata gaafa Waaqayyo wajjin hojjenne iji laphee keenya nuuf banama gaafa Waaqayyo wajjin hojjenne deemsi karaa keenya nuuf qajeela deemsi keenya gara Yerusaalem ta'a deemsi keenya gara mootummaa Waaqayyoo ta'a gaafa Waaqayyo wajjin jiraanne Waaqayyo wajjin hojjenne deemsi keenya gara foonii fi dhiiga isaa fudhachuutti nu geessa gaafa Waaqayyo wajjin jiraanne. Gaafa Waaqayyo wajjin jiraanne cubbuu hojjennetti gaabbuudhaan gara foonii fi dhiiga isaa itti of kaadhimna. Gaafa Waaqayyo wajjin jiraanne cubbuu hojjenneef gaabbi galuudhaaf of kakaafna. Yoo kan hin taane garuu osoo cubbuu hojjenne akka waan cubbuun hojjennee taana. Osoo hamaa hojjennee jirru akka hamaan hojjennee taana. Boqonnaa dhabeessa taana. Kanaafuu Waaqayyo wajjin jiraachuun yookiin adii uffannee Waaqayyo wajjin jiraachuutu nurraa eegama yaa saba Waaqayyoodha. Waaqayyo jira gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bira jireenyatu argama fayyinatu argama qajeelummaatu argama waan ta'eef jechuudha. Egaa Waaqayyo qabanne jireenya arganna. Ani wanta kana hundumaa gaariitti qabadheera. Qorees namoota qajeeloo fi ogeeyyii hojii isaanii wajjin harka Waaqayyoo keessa jiru jedhee jira. Kitaaba qulqulluutti irratti barraa'ee jira. Wanti isaan eeggatu jaalala ta'ee fi jibba ta'ee isaan namni beekuu hin danda'u jedhee dubbatee jira. Macaafa lallabaa boqonnaa tokko yoo Macaafa lallabaa boqonnaa 9 lakkoofsa 1 yoo dubbifne ni arganna jechuudha. Yaa saba Waaqayyoodha. Qajeelummaan kan argamu mana Waaqayyoo keessa ta'uu beekne qajeelummaan jecha isaa ta'uu isaa beekne qajeelummaan qulqulloota Waaqayyoo ta'uu isaanii beekne deemuu qabna malee har'a yaa saba Waaqayyoo callisnee kan deemnu karaa wallaaluudhaan kan deemnu ta'uu qabnu yaa saba Waaqayyoo karaa qajeelummaa karaa sirrii karaa Waaqayyoon jaalatu taane deemuu qabna. Maatii keenya fakkeenya ta'uu qabna. Hiriyaatota keenya fakkeenya ta'uu qabna. Namoota baay'ee fakkeenya taane hojii isa gaarummaa hojii Waaqayyoon jaalatu hojii mana isaa keessa nu deddeebisu hojii eebba nu argamsiisu hojii laphee keenya haaromsu hojjechuu qabna jechuudha yaa saba Waaqayyoo.
hojiiwwan kana hunda yoo hojjenne karaan keenya nuu qajeela jireenyi keenya nuuf tola wanti hunduu qajeelan nu argama yaa saba waaqayyo waaqayyo bitamuun namarraa eegama waaqayyo abboomamuun nurraa eegama mana isaa keessa deddeebi'uun nurraa eegama qajeelfamummaa waaqayyootiin jiraachuu abboommi isaa eegnee jiraachuun nurraa eegama yaa saba waaqayyo kan dhiitee bariitu waaqayyoodhani kan nu tiksu waaqayyoodha kan nu qajeelchu waaqayyoodha kan nu eegu waaqayyoodha fayyaa keenya kan nuuf kennu waaqayyoodha akka agarru kan nu taasisu waaqayyoodha gurra keenya akka dhageenyu kan nu taasisu waaqayyoodha deemsa karaa keenya kan nuuf sirreessu waaqayyoodha qaqqabbii harka keenya kan nuuf tolchu waaqayyoodha dubbii arraba keenya kan nuuf sirreessu waaqayyoodha kanaaf waaqayyoon kana hunda odoo raawwatee jiru isa wajjin jiraachuun maaf nurraa fagaate uffata adii uffachuun maaf nurraa fagaate waaqayyo qabachuun maaf nurraa fagaate waaqayyo qabannee deemuun nurraa eegama yaa saba waaqayyo jireenyi keenya qajeeluudhaaf waaqayyo qabaachuu qabna bara nuti jiraannu akka qajeeluuf waaqayyo wajjin jiraachuun nurraa eegama waaqayyo wajjin hoo jiraannee qajeelummaa yookiin jireenya isa qananii waaqayyo wajjin arganna kanaaf waaqayyo wajjin jiraachuudhaaf yookiin uffata adii uffachuudhaaf waaqayyo wajjin jiraachuun nurraa eegama waaqayyoodha uffata adii kan nuuf kennu uffata ka jedhamu yaa saba waaqayyo kan biyya lafaa kanarratti uffannu kanaa miti uffata isa samii irratti ittiin jiraannudha uffata laphee keenya asitti uffannee laphee adii uffannee samii irratti boqonnaa kan ittiin argannu jechuudha kanaafuu nutis immoo akka qulqullootaa uffata adii uffannee mootummaa waaqayyoo akka dhaalluuf fedhaa fi eeyyama isaaniif haa ta'u yeroo hundaas uffata adii uffadhu macaafa lallabaa boqonnaa 9 lakkoofsa 8 kakaasee kan na jalqabsiise kan na xumursiise galanni abbaadhaaf galanni ilmaaf galanni hafuura qulqulluudhaaf galanni fannoo keetiif galanni geessoo haadha keetiif galanni ergamoota duukaa bu'oota raajota keetiif yaa ta'u aamiin.